Ashamarka fuudhee jira jirtu ilmaan Oromoo kan jirtan nagaa fayyaadha baga jiraatte anis nagaan qaba. Seenaa mee kootaan asirraa gorsum eenyutu yeroo dheeraa jechaa turtanii ijoolleen warri keessa beekan biyya san irraa banaan immoo daddafanii gaa dubbatanii duraanis haala baay'ee ture wanti usamee fi ani daqiiquma gabaabaa tokkoof waan jiru dhugaa jirtu sinii meetiin ba'a. Maaliif gara messenjera xiyaatiin baay'ee natti barreeffamaa ture yeroo sanis nu jeeqaa nu durjaajessaa turte ammoo maali jaanii namni baay'ee natti barreessan gara Nasraa Gursumiini cumanii dhiifama naaf godha. Ani immoo biyya Masrii tayyaamtu sanirraa bee biyya nama nyaattu biyya nama qoqqortu biyya dhiiga namaa facaastee cubbuu namarra keessu san keessaa Rabbiin nagaan na baasee akkanatti keessatti du'uuf waan hedduun irratti dalaganii turanii namni narratti hojjetanii immoo Nasraanii diyaaspoora irraa maallaqa barbaaduuf akkasitti malee hin tumamne namni jees jira kun carraa biyya alaatti barbaadachuudhaaf akkana jette malee Nasraan hin tumamne namni jees jira. Namni immoo ispoonsara Kanaadaa irraa akka biyya alaa baatuuf kana goote malee Nasraan hin tumamne jennee ajandaa sii balleessina jaanii warri na tume warri nama natti bitee ana na tume gurubbii jaarratanii waan baay'ee hojjetan. Eenyuum namni kun yoo jettan isiniifin ibsa seenaa walii dabarsaa daqiiqaa 15 qofaan qabaa Oromooti isin jaalladhaa isinin kabajaa naaf galatoomaa. Nasraan biyya Awurooppaa jirti Awurooppaa Jarmal jirti Nasraa teessan nagaan Jarmal dhuftee jirti akkasitti beeka. Eessa dhayxee biyya kam dhayxe jettanii namni baay'een na gaafachaa jirtan keessumaan baane ganaa hoteelaan jira hin qorraa kun wakkanan jijjira. Akkasitti baga gammaddan warri naa boochan warri naa yaaddan warri hanga arraa dhimma kiyya lafan kaayin hedduudha. As keessatti yoo dubbatte deebi'anii si ajjeesan naan jaan hin dubbatin yookaan biyya kanarraa akkan baane firmaa harka kee quba kurna sirraa fuussanii ishaaraa harkaa sirraa fuudhanii biyya Masrii keessaa akkaatiin baane waan si godhaniif laalaa kee baadhadhu obsi jaanii gaafa san dhiini kiyya akkasitti hafee anis obsee arragee jira. Mubaarik Tasammaa fi Ahmad Culullee Baalee yookaan Baalee biyya gootaa aktivistoonni keenya namoonni baay'een quba qaban anumaaf jaanii namni hundi usan yeroo sanii namni baay'een keessaan na gaafataa kan turan kun dhiisii akkuma jettitti jaa kun dubbadhochaa ture ammoo wanni irra caalaa ta'e lubbuun ta'e alaafinnatan qabdu akkuma irratti tumamte dhiini kee dhangala'ee kun kijiba yatti jiru kun immoo carraatti hin barbaadatuuf akkana itti siin jiru dhiini kan kee lafatti hafa lubbuu ta'e dhabuurra dhiini kee dhangala'ee obsii guyyaan ni dhufaanaan janiti hayyoonni fi namoonni keessa beekan afaan koona qabanii usee malee nama saba kiyyatti kijibuu miti nama dhugaa sabaa dhoysuu miti nama saba kiyyaatiin dubbadha osoo hin jiru dantaa dhuunfaa jala deemuu miti. Oromootiya ani biyya alaa kana eenyuyyuu nan finne carraa UNHCR hin dhufe ummarraayitii yookaan warra mirga dhala namaatti dhaabbateetu biyya kana nan fide intervii biyya alaa nama baaftu kan jaansan bara 2019 ji'a torba keessaan godhee filaayitii tiyyaatu arra naaf bee malee ani waraqaa boqottummaa kan hin fudhadhe bara 2018 keessa carraas barbaaduuf miti. Ispoonsaras Kanaadaa irraa barbaaduuf miti uummata Oromoo irraas maallaqa barbaaduuf miti warri maqaana balleessan lafa jira isiniifin tarreessa sagalee ragaan harkaa qaba isiniin dhageessisa waliif dabarsaa akka uummanni kiyya naa roora'aa naa yaaddawaa naa booyaa ture san bira sagaleen kun naa geessu adaraa isiniin jaaladhaa warri seentan kun naa dabarsaa galatoomaa Nasraan kijibduudha Nasraan farriftuudha Nasraan jaanii maqaa meeqan irratti baasanii ani biyya baqaa keessaa firan qabu obboleessan qabu haadhan qabu rabbi malee achittiin obsee kan itti natuman mana kiyya fuula dura manaan ani galu hulaa irratti na eeggatanii yeroo baay'ee na doorsisaa turan natti bilbilanii manatti na seenanii suuraa Jawaar Mahammad akkamitti mana fannifatta suuraan Jawaar Mahammad maali Jawaar eenyu Baqqalaanoo eenyu akkamitti mana fannifatta jee nama halkan sa'a 8tti natti seenee baquuna qabeena rarraasee kajaartiin narraa baastee jira warra yeroo baay'ee dawwaleen na asfaraarraa tureetu jira tuffachaan ture kan manatti natti seene sanii fi nama biraa intala dhalaati namni akkas rakkoo akkas geessu narraan gahee galatoomaati mee seenaa xiqqoorraan dhaabbadha
والبران نكجي سنوان بربادو فيه ورا بارتي برسكنا دي جرنت وكسنا قولي ورا بارتي برسكنا تكسنا قولي بارتي برسكنا رايلي ورا كشلبوتا ورا تكيمين كم ليوخان ورا بوان كم ورا سبخنا في اللي وانت كهنجوني ورا ما برسكنا سني في اللي وانت كنجوني ورا أسبه نمته أكل إيرات تندبني سني وري نجلافة شوف وخاني مو دبين بكا سوشيال ميديا راسا وما ترتي سني متي سني قالي يرو سني نمو بايتو مكان بداتوري أني شوبو ورمون صدادا حكا ورمون في الرائقة إنو لين شوبسو أمان كان رفيف لغا سبونتو تورمو ميكا خبدي مكان بدي وصو غانتونو جراني وصو وري داتشي شيتا خيسة چيسان وري خوفو شاركا خيسة چيساني نما ميداني مكا غوتوتا في حيو وخان سبونتوتا سبو سانيتي مكان ساني بدوسان اني إيفا قولتين دوبتا ربين حق الراف الرباني لغان سنجور موخيا لبوتي يا صداقتي نسي والله يرو سنتي سلا قبين سنيهما نما نفران ايجنيتو ركو كس فكاتو نران جهه اني فرانك ابو نرتو والجارني غروبي ججبدو جارنيتي حتى وربي علاتي اكا نصراني كجبدي وخمالك فكنا يتي وخا سبونسرا فكنا يتجاني غروبي جارني مينيسوتا تهمني كندا تهمني بكميك تهمني مكاخي نياچو داف نموني نخبجان كان بك غدانا قبن هندينو نموتا ايجيبترا جچوتا كنا جوتو في نصرا مالك افكس جتمله هنتممني نصران سبونسرا بربادو اكس جتمله هنتممني جاني اي دغما نصرا اتي اكس امني سيرورا اتي مالك افي سبونسرا فكس جتمو دغما ركون سرغيسجي نما نخبج نما وغاميك خبجالك امنور كنغافه تجل غرو نمس نغافتون يسا بايه تكو نغمچيسه بايه نتي توله بيا على UNHCR نمن بين هنجرو كانين يوندو دو إمالي جرادو يون جراد بيا على سن باهو بركم لما فرو سجل سينارتين فرميان كورونا رفع أسين نجيه ماله سنغالي أورمو أن إما أورمو ما كي يفعل به سوشيال ميديا رتي دبّت رتين كركون سنر رجيسيان ركون براتك كنجرت شراء إثيوبيا راكي إثيوبيا تجارمي إجبت رفيتو نصرا قرسومي لبو يسي غلافة شورافكي أن إنيو تعاليتي ميتي أن إنيو جهتي ميتي أن إنيو را لبونتي يكالي ميتي لبونتي يسبخي يافيو باتي أن باينا تطولا إتنغ مدرس ما سبب نسا لبون غافت ألتي دوتي غافت ألتي لبون دوتي أكان دو أمبير غارو سينا بدو دافي غرافنا فجده هندو إمالي أني غافان دو بدوس واني سبخي يافتكا واغو دجي إفكي مدين بيكو لكا دينا خياري فتشيسو دانغا برو كتيتين أني ركوبسي باين إثيوبيا را إجبت تكفلامي نصرا لبو غلافة شوراف كي حملين التوري إنوما سيلان دوين الرقم مدى لبون حفوكي يرى سيلان أرمو ما خيار لبون أرنا الراباتي باين التولا يرو سانيتي جوجو إيغان أو جسن جلا بهم لبون أكامي ويتوس أمانينا قراني أبسوس أكان أبسو نموني هدون نغورساني تسقبايا ملي يرو سانيتي سنتني جرتاني نما كما في بافر جرتاني ورموتيا اجي فدا دمين اني رتمي دمه سنتين اسباسا دم هنغاسا احمد ابراهيمي تو كشلب بكارو خيسا نتجاره ورا برتقنا اثيوبيا ورا هنغاسا ديغرن يو كان مو سغل انسان سنايم تو اني دوبدو بقى سجلتي تونجا فدما أنا كم سنة رسا أنا كانت الجمع أنا
miti amma wamane miti nuti sigale inarrate jette namni deema ayaan ayye kabajan wanture laakin daddadan aji nagarsiisa jayiniki akka oromo waliigalaatti malee ani akka shanyii takka dhuunfaa hayata fiyankan waa'ee oromo kana dubbatu waan dubbaten qabu sitti himaa namni sin dogongorsiisin namni sabboonummaa fi maalummaa oromummaa maali waa'ee dhimma rakkoo oromoo irraan deene sin dogongorsiisin hayyee boonaa bilisa baatee hin danda'u jannaleessa amma ani nama wajjin deemu jira yaa kanaatu nu wajjin jira waan akkanaa dhiisi amma dhiisi wayin bitannee kana maal beekaayyee maal beekaayyee nafti dhiiqootu halaa yoo akkasitti bakka bu'eetiinna nasaa tokkoon jeewaa'ee halaa sinjanii akkas sinjaan seeraa fi heeraanis kootu na gaafadhu bakka nageetti amma wayin bitachuu jira hojiin qaba akkam si walarkuuf si qaxxaruu hin qabu ani anaaf si arguuf adaba saayinsa dhuunfaa lolaaf naa dhufa ayaat akkaati belela feetus nagaa feetus ol fiidasiisan kanuma bara ammaa haasawlu jiru sii galee yaani lola feetus jabanasa lola feetus nagaa feetus anti ol fiidasiisan hime ani hin amma laali oromootii eega dubbiin guddattee bilbilinatti baay'atee amma asfaraarraanatti baay'isanii dubbiin tun jabaattee jee sagalee hanqa kana waraabe malee silaan akkasitti wanni kun rakkoon tun kunis nama biraati. Sagaleen tuni ani eega dubbiin jajjabaatteen xiqqoo waraabadee sirkii irra cufee maallaqa masriidhaa fi amaaraa kannaniiti na tuman. Ijoolleen na tumte tuni mucoon takka na tumsiste takka hayaatee jaanti. Hayaateen immoo araba natti bittee mucaan tokko neestaa jaamaa ijoollee hangaasaa wajjiniin walitti hedduu dhiyaatanii inni ijoollee amaaraa bakka jiranirraa barbaadeeti natti fidanii yeroon ani mana kiyyarraa bahee dukkaana dhaqu bawwaaba yookaan immoo zabanyaa hulaa eeguun yeroo nasraan baatu yeroo nasraan seentu nu himi jaaniini gurbaa hulaa eeguun wal qaxxaranii walitti dhaammatanii gurbaan nakataattalee zabanyaan hulaa eegu jechuudha yeroon ani bahee seenu gurbaan nakataattalee milikata baatee afraffaa keessa gaafa nan sirba gadhiisu sanii nasraan baatee jirti je'ee itti hime. Dubbii tana adda baafachuun dadhabe warra isaan ibsanii gurubbii keessa naqan gurubbii waatsaappii tan ijoollee biyya alaa Ameerikaa fi Kanaadaa fi Awurooppaa jiraniin ittiin maqaana balleessuudhaaf itti qopheeffatan nama keenya jaanii isaan keessa naqaniitu keessaa bahee dubbii tana akkaanan sirriitti adda baafadhu naa godhe maaliif ni wacan malee wanta kanan godhan jeetiin tuffachaa ture. Isaan amaaraaf maallaqa kannanii masriif maallaqa kannanii gurbaa hulaa eeguuf maallaqa kannanii yeroo nasraan baatu yeroo nasraan seentu nutti himi jaanii tilifoona irraa fudhatanii tilifoona takka hayaatee lukkuu jaanti takka ayyaantuu abdurassaaq jaanti dirree dhawaate dhalachuu jaanti jira hayaatee lukkuu jaanti ani abbaa isii hin beeku dirree dhawaati warra daggaa fi hangaasaa Ahmad Ibrahimi indalagatan warra wanta ka bu'aa hin qabne warra wamanee wajjin shariikaati warra durriyyee wajji shariikaati wanta ka faayidaa nama qabu miti silaa nama bu'aa hin qabnetu namatti taphataa isiin waan goote hayaateen isiitu nasraan hangaasaa arrabsitee janneeti gurubbii jaarranaa ijoolleen hundi warri kaayiroo keessa jiran akka nasraa irratti duultan karaa kanarrallee yoo deemte akka hin dabarsine nasraa jaaniiti akka gandaatti akka shanyiitti narratti wal jaalanii amma waan dubbatan dhabanii biltiqinnaa hangaasaan ala jetteeti hangaasaa arrabsite hangaasaa yoo alate maal si galchee dhimma isaa dubbatta jaanii sababa hangaasaa Ahmad Ibrahimitti dubbiina barbaadanii
hanga lubbuun abaasan giyanii jechuudha. Hangaasan nama kabachiisa hayaateen nama shiita tokko malee kopheen uffanne beeku. Wallahi nama saniitu waa nama godhee akkas jee takkaaf irraan dhayne hayaatee lukkuu jaamti zolee dirree dhawaatii achittiin dhaladhe jettii hin beeku hangam takka dhugaa. Ammoo ijoollee biyya biraattu nasraa miidhe janii yeroo san namni keenya ijoolleen teenya hedduun lolaa turte. Maaliif waan quba hin qabneef akkas jaanii turanii ani nama hunda keessan isiniin galatoonfadha. Garuu dhugaan jirtu ani kanin tumameef sababa paartii bilisiginnaa qeexee hangaasaa xiqqeessite ati maaliif waan akkanaa goota ati duu qabda jechuudhaan narratti wal jaaranii masriidhaaf maallaqa kennanii yoo namni dubbate masriitu nasraa tumee jannaa jaanii gurbaa zabanyaa eegu sanarra dubbii deebisna janii isaaf maallaqa kennanii gurbaa sanillee zabanyummaa sanirraa jijjiiranii eegaan an tumamee achirraa deemee dubbiin jabaatte gurbaa bakka biraatti galchanii gurbaa dho'isan booda ni kijibdi masrii tumee ja'anii gurubbii jaarratanii namni hundinuu dubbachaa ture. Aniisaa nuuree takkarraa firri du'ee minisootaarraa namni sabboonaan wayii tokko achirraa ka'ee dhufee taasiyaa Ijipti keessa walit galanii achi dhaqanii isii sanitti himanii akka isiin dhugoonfattu godhanii sabboontuun teenya sanillee nama hedduu kabajaa waliin qabnuuni ani waliin agarre namni deemee kara ijoollee minisootaa faarratti illee dubbatee himee isiillee dhugaatti godhan isaanii ammallee manguddoo dubbatan keessa quba qabduu jira. Kaniin ragaa yoo barbaadan amma bilbilee isin dhiyeessuu danda'u jechuudha yaa Oromootiyyaa. Wanni jiru kana alagaa keessaan natumanii maqaa kiyyana balleessanii an dhugumatti rakkoon sanarra geesse sodaadhee hin dhusne ummanni na gorsinaan callisee dhugaan jirtu kana galatooma. Ani community Kanadaallee nin galatoonfadha. Kanuma isaan akkas jaansan ispoonsara naa godhanii jiranii nasra barreessi ergadhu ispoonsara siif goona biyya san keessaa si baasnaa janii Oromoon Kanaadaa jirtu ispoonsara naa erganii jiran hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa Oromoon Kanaadaa jirtan ani carraa UNHCRtiin biyya alaa deemee akka keessaniin Kanaadaa nageessanii jirtan isinilleeni galatoomaa Oromoon Kanaadaa jirtan hunda isinin jaaladha. Oromoon Minisootaa jirtanis hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja kan hangaan Ijiptii keessa jiru lubbuu tiyyana eegaa ture Oromoon Minisootaa jirtu hedduun isin galateeffadha kabaja guddaan isin qab galatooma hundi keessanii dhugaan jirtu kana ijoolleen teenya aktiivistoonni hundi quba qabanii Ahmad Cululee Baalee Aslii Muhammad Reedii Adam Mubaarak Musammaa ijoolleen hundi quba qabdi lubbuu tiyya eeguuf hanga arraa callisan maaliifi waan achi keessatti narratti xaxamaa jiru guutuu quba qaban rakkoo biraa takkaa miti. Ani biyya Ijiptii keessatti guyyaa tokko gammadee akka namaatti sargii dhaqee hin beekan. Guyyaa tokko gammadee akka namaatti intala dhalaa takka dhaltee ta guyyaa 40 bahuu deemtu uffadhan dhaqee hin beekan. Namni karagaanatti immoo maaliif narratti wal jaalanii akkana bakka takka hin seenne halkanii guyyaa osoo kana eeggataniitiin ani biyya Kaayiroo keessaa bee. Kaayiroo keessatti takkaa ani mataa ol qabadeen deemu. Warri gaafa san ajandaana godhatee dubbachaa oole warra ijaanan arkin kan gurraan na dhagee qofaatu ajandaana godhachaa ture ani. Maaliif halkaniin tumame nama na tumee fi masrii na dirmatte malee namni takka rabbii tokkichaan na argaa namni takka namni ijaan na arkin jiru. Wallahi billahi wasum namni ijaan na arkin jiru. Garuu warri na tume fooqii san gubbaa gala na gubbaa. Eegaan tumamee karaarratti kufee masrii lafarraa na ol kaaftee dhiiganarraa dhiqan booda haadha dhiiraa akkana gad ergamu Fooziyaa jaamti yookaan Laalii jaamti gabbuyi akka taate Laali jaaniini eega ummanni dhiiganarraa haqee karaarraa na sharroessanii mana saabunatti gurguran keessa na ol na ixee masrii warri nan beene halkan walakkaa halkan akka Itoophiyaatti sa'a 6 na ol naqan booda gabbuutee dullattiin san ijaan na laaltee deemtee isaanittiin dhawamtee jirti masrii olii qaqqabu jireetteeni namta kanatti gabbu'ee ijaan nallaalle jechuudha. Ijaan namni nasraa ijaan agarreeti dubbiin san kijiba jee hundina cubbise eega warra na